والله يرو لما خاكنا سردو أكنا جتين Oh guys, jangan aja kamu. Anak nih guys, apa yang lagi sini? Abu nara. Ada bate kau tu kau nak kena gede. Kau berani? Masuk kita kena tu tahu tujuh. She is my sister je. Wallahi kali tu yang kaburan lalin. Agai ini wallahi mama bayanat amadi jerar gitu. Ergere futi akati arah syakar dah olte malah kan jauh sih. Akan jeban wandi kuma apa mishani mana kayak itu mana kayak itu murata jeban. Woi zendro, woi good ibar. Gue rekan nih berwalai berana. Mama bayar ama gimana kata terus dapat kisah ni kita nasra kata lagi orangmon. Nasib ti magara kurti. Ani live yu ya sedih sih anu rimat deh jalan ada kubai jalan wanti ribar rafni. Nanti kita karena malu original sih. Malu original jadi kau. Anamo. Woi mama bayar ya ada garis ti mer game sabati sani kita nih usra cufa no game gue ya lama kabate gue sudah farati. Bereda ya ada bereda kan debar. Namitti naman Kenya mas namitti naman injo subhanallah. Anin tala dubrati kisho gana amma la fagoju takkan herumin namitti jetta subhanallah. Dubri intal je dubra wana kana inna so tu kau tu nama budaya lome wana kana hana haso. Kami tuan ini wana je bahaya malai. Mali je mama bayam bar hagar bayar malai. Abu mana dabarte? No sani mit malaka eda ishin malaka gana makana boro edana side bibna kajan arad debre ber baile ber nama tiba la mu'min da ada gawada gale wada indi Hai tu bang, arah mali ratu renuti. Hai bombi nu duka oremi. wan peter mai kitenya mai kilat wallahi milyon le to ko sini qalbi kerjete jetere kata jadi Kau hati hati. Alen tu ko sini Rabu na ini iki cuma sana nama dia bisa nemu. Nami liki wararkan ni milan nama berbadar. Tahu gula mi tahu gula. so malaka isi Family dukan ke sakale tarna gula. Dukan sana basa family. Guys, Sana basa. Yo nagar. guys duka tahu gula dukan ke sana basa. Family. Dukan ke sana basa. Hai mal tata namni di bisa det andukan makanan jiban. Kus ko na. Dukan ke saya. itu wajina gas jemal ta dan sawai Hayya. dukan kaya tesi beda cakaya tesi ambar khana tu game kan idar impe ni ber lallab makanan dan desa akhirnya wallahi kan ma ben dere gitu ini kam Ini tangkon di follow mana gitu. Mana jadi Muhammad? Ini sorban. amma malak masan nuraka wa obi Ini namanya dada guys. Ini kapten nih. Apa bator ba family? Nama dada ini litur. Hala Fatiha aka gotan godani guyala ma fi deran juru bannat. Ini litur. Ustaz Muhammad di wali gali ka bibti mal tata ni kale no jecha likefate mi birri kan. Mama bayan anna dukuba guyala ma fi live ran dufushi. Amam le wala na dufu bulo. ko jiman ki ida to ko israfa sawaba gare mafia tu jej eda dubarton kayaknya aruma gare mafia ada to ada amma tira aramni shamarran oromo da tutume ruke rakasun jiro gare mafia ta sudarbiya do khatte dem ditu oromo ruke rakasero somoni ta kay nergina hati indra diya raja latum to jette hati babuchi su iga bocha det ye kale malai ne oromo nama nyachu te sinjirtu hajjazani mitti boy wallahi oromo rofin bayyanatu kam gonore kono asmatti namni fooq ijaarrate asmatti yoo gargaarsa ummata keenya kabeelee rakkate yoo jedhan kun gartee asiin imoodhaan isitti boba kun asiin gargaarsa masgidaa ta'u baay'eenis kun itti fama nama akka kiyyaa kana hin gargaartan isin
حمد ديني تنانو أن تكاي فقر الدين بيخوني أنا أمة غرغارة جري مالين وزن إيس ككا كوتي ولي والله أنا أكوان تجرت دبي يرو مالك account irra siin galchina uummanni. Sanii matatiin beektu kun waan hin haasawaa jiru. Gaaf tokko gargaarsa uummata Booranaa uummata Walloo jedhanii gaaf tokko gaafa san yeroo duraatiif dhimma irratti namni liikoordii cabsee barana. Maallaqni jiyaan tokko uummata bira hin geenye. Kan achi booda harka keessaa gaafa uummanni seenee sangaa. Okay. Gaafa riikoordiin harka Ana tokko tuffaan ana bar. yeroo san Okay. Wallahi uummata gargaaruu keessatti miiliyoonaa fi 400,000 bar walii gala yeroo afuraffaa yeroo shanaffaa. akkasumaan karaa qabatee fure mallanni sun. Akkasii amma bororratti wal maradhaati boroo wal garraa hin baatan obbo hundumatu ishee bororratti wal maradhaa maayiti. Mee yoo rabbi jee kan ni ilaalame hayyee yoo rabbi jee. Ni laallan jen yaa obboleetti xiyya qaali ni laallan. Waay rabbi jee uummata garee maafiyaa tani. Yaanna bulchuu rabbiitu beeka akkam hayi rabbi yoo jee ati Miyyaa micaalaa lakarratti finya qorqoreen isin miyyaa micaan finya qorqoreen isin arrabsiisee nama 15 anirratti muzammiriin tooqinaadhaa jettee miyyoon. eenyusi? Garee maafiyaadhaa jechuun miyyoo finya. Mucattiin lubbuu keessa jirtii bara ka mucattii dallaallamu bar mucattiin hin tuqina muzammiliin hin tuqina jettee mucattiin ol baatee uummata raggattee jedhani quuftuun. Haay maallaqaa ni ragatte? No quuftuun mucattiin kaleessa galgala nuti barbaadutti turre tanadha isii biyya taa'aa turreetu iyyuu duratti muzammil fuudhee fidee kana booda muzammil ittiin dubbatinaa inni nu anaaf jecha cannaqamuutti jiraa uummata gowwaa jettee uummata hunda raggatteedha ol baatee akkuma inni nu raggataa oole sanitti. Taamisii nuti quuftummaan nuti dhaabbachaa olleef moo? Sagalee taaneef. Walau. Mucattiin dhugaa qabdi sii galee mucattiin waan jedhii akkana jedhi ol bahii kootuuti jedhi jedhamee silkiin chaarjeeffameetti kennamee kootu ol bahiiti akkas jedhi jedhamee dhufte mucattiin ani osoo waan barbaadde jettee iyyuu mucattii ittiin dubbadhu an maal taate jedhan mucattiin lubbuu fi baafachuu keessa jirti. Amma bara walitti deemina nagaan tura maallaqa san itti yaaddaa. Poosta nu godhin hadaraa rabbi. Ya bu mama belanjani kofre kaba. Ay mama ben. Ini amma maallaqa maaliiti ka inni jookun nangalee baran. Miciyyoon warra imooti sigalee jechuun nama quraanatti wal beekanii. Okay. Nuti nama sarraafaa gisan nu galchuu dhabne sarraafaa jedhamee kan dafee gisa san galfamuu jira akka waan zeeliif ka shappii jechuudha. Okay. Nama dhabni nama harkatee miciyyoon qarshii 250 nu galchite. Kaida jatan leera kuma kimsan. Sama. Isan tu dulu jera. Dirqama badanjee nu qabaa jira. Asa bisibini aku jaar boru warinan. Saa sadiitti dhugaa jedhe akkamitti beektanii jedhana maaliif beektanii mucattiitu araba irraa liqeeffate sa'a sanitti birrii. Oromoodha Oromoo irraa liqeeffate. Oromoo moo araba irraa liqeeffatte mucattiin? Oromoo irraa liqeeffate. Amma mucattiitu. Yaa. Mucattiitu birrii san jedhee gaafataa jira kaa mucattiin bar wanna jechuu qabdi. Laazima wallaahi mubaarakis atis hundi keenya dhufnee ada faatee waan wali bubuusne kafaluu qabna haqa bar kun amma qoosaa jirra malee way. Abibti atis naan hin jedhin akka fuutanii kan fedha. Laazima ree waan keessa jirtu keessaa baana ganaa jirtu. Birrii fuutanii qilleensarra ol ergitaniitiin jedhe ani daqiiqaa isin fuutanii qilleensarra ol ergitan quba qabaa. Keeffadha amma birriin taate dhiisee micaa shufeerri nuti maallaqni nuti kafalee barka shufeerri isii bikkaa sanii fuudhee kutee barsilaa bikka sanii fuudhee. Taadaa osoo mucattiin gal bakka hin gahimme rabbi jedhiiti makii rabbumaa jedhaati.
osoo mucattiin dhuftee bakka hin gahin. Nageetti tura bakka araani rafaani mataan dhukkubee wallahi isin waliin. Noo sanii miti makkuush. Osoo mucattiin dhuftee bakka hin gahin. Osoo mucattiin bakka nu itti ergaa jirru hin gahin. Jaan fiilima nurra dalageessi jeeba lukkuu gurraatiin. Shaashamannee taa'ee osoo Addis Ababaa hin gahin bari gidduma shaashamanneeti wannoo dhaabbatee birriin gidduu kanatti gubbaa kanarra qilleensarra nurraa fuudhamtee bari lukkuun gurraattiin nu jala darbamte. Dhaggeeffadhu lukkuu gurraattiitu nutti qalame guyyaa jummataatiin sallallahu alaihi wasallam osoo jennu jechuu. Dhaggeeffadhu achirraa maalinni mucaan mixiyyoon buuf deemti daqiiqaa sadii hafe qaalichi na hiraarsee je nuti bakka maaltu nu dhagaame mixiyyoo arabni yoo maallaqa dhabe waan biraa godhaa mire of diba deebisaa maarree jaan. Jennee nu hundi keenyaa namni kun kudha jaa'ome nam tokko nuti aayidiyaa yoo wallaale namni biraa aayidiyaa namaan kennu hundi yaabuu akka booya koomantii jalaa warri koomantii. Amma sa'aatii sanitti osoo an jiraatteeti Oromotu deemee akka baratte san mana banattee na raggatti malee ni jirta. Amma lubbuun ni rafee barani. Amma sanboota roozaan mixiyyoo roozaa bira bakka osoo maallaqni qaalichi maallaqa galchuutu ture si galee sa'aatii sadii ture qaalichi. Amma galchaa booda qoy suuta sojuu sa'a sadii guutuu maallaqa galchuu sa'a sadii seene. Sababa kanaa qaalichi ilmoo wanti taaksii keessatti ilmoo harkaa qabaa, ijoollee qabaa, jaartii jiraa bakka qaalichi jummaa salaateetiin geessa je'e erga maallaqni seene booda. Daqiiqaa lama hafee jaan daqiiqaa lamatti ግን ammas biratu waan ati hubachuu qabdu waa maallaqni kun ganaa qaalichi bikka biraarraa deemee jiddaa keessaa deemee baankii dhaqee galchaa mitire daqiiqaa lama hafee jeebar mana gahuudhaaf. Daqiiqaa lama keessatti maallaqni yoo hin galle qaalichi hin geessuu jechaa jira. Okay. Jennee fuunee irratti neene. Akkasi jummaa booda jaan deebisanii. Maaliif qaalichi akkanaa dadhabee sa'a na didaa jira akkana naam jennaan. Aboo dadhabee finfirraa hayyee jenneen. Jummaa booda lookeeshinaa jijjiirame. Ayyee ani amma bar mucattiin akka shintibeetii muzammilii keessa jirtu manuma keessa akka jirtu akkamitti baree beektaa? Mucattii tana karaa kiyyaa malee arguu hin dandeettan jedhee jala sararee tokkoffaa. Karaa kiyyaa malee abadan arguu hin dandeettan jedhe. Lammaffaa waan namichi nurraa barbaadu gaafannee daqiiqaa muraasa waa walakka hin geenne keessa gallakkisiifnaa jedhan. bakka amma nuti waan goone beektaadha faaxii maallaqa namaa hafaluun dirqama. Because kasaaraan kun anaaf haadha faaxii takiin mubaarakii nutti gal akka Oromootti nutti galtee khalaas miciyyoon fuudhanii jiranii miciyyoo bira hidhanii jiran miciyyoo nuti duraanuu bikkitti irraa baasuu barbaanne bikka isiin itti wanti khaliifaa moo maal jedhama ummata isii dalee sodaachaatimi bikka isiin amma ummata sodaachisan bira hin jirtu bar ijoollee bira jirti bar. Sawwaaqni baasee jiraame achirraa dhumattee bar maallaqa hin kafalla dhumattee jarra yoo amma kan nama kenna bira jirtu ka isin muzammiliin bira jirtu sun rakkoon qabu aadi baasanii bar ammas ta'ee achirraa baasanii no san hawaalaa achitti hin kanfallu nuti hawaalaa araba biraa kanfalla amma akkuma goone birrii waliin buufne hawaalaa araba biraa ta'a 200 san kanfalla waan ta'eefi Takuma riyaala kuma 70 san hin dandeenyu isinii galee. Kuma 70 hin kafallu miiciyyoo fi bikkattee godhan kuma 30 irratti hin finnu. Namni biroo ka kanfalu yoo jiraate dhageeffadha. Namni biroo ka kanfalta yoo jiraate warroonni biroo namoonni biroo deemtanii dhattanii mana birootitti gargaarsiftanii waan san ka goota yoo jiraatan anaa fi makii hin ilaallatu jechuudha keessan galuu. Hangana kiyyaan dhaqu. Ani sin dhabu namni biraa waliin taatanii miiciyyoo bikka yoo itti godhan itti godhaa because nama kuma 30 irratti ustaazota keenya tuffatanii kutanii wanti deebinee bikkatti goon hin jiru. Iwwaxut. Ani bahuuf deema bakka ilillee haadha faaxee nagatti bu'anii maraachuu deema rafne. Ciao.